amma nagaadha qilleensa gaarii kee jirra. Kanaaf amma bishaan gara itti hoomishne itti jijjiiramuuf qophiirra jirraan jedhan. Jallisii keenya kana unuti gara fuulduraatti seera qabeessaan eegganne ijaaramne ijaarsa keenya kana immoo waggaatti yeroo 2-3 akkuma mootummaan jedhee sanaadhaaf immoo misoomsilee gara fuulduraatti itti fayyadamne jijjiiramuudhaaf. Beela guddinaa qaban keessumaa otoo guddatee jaalataa otoo argatee jaalataa amma immoo kunoo karaa kamiyyuu misooma karaa horsiisa hooliis horsiisa lukkuus karaa bishaanis karaa fayyaas karaa kamiyyuu misoomni keenya guddachaa jira waan ta'eef gammadaa jira. Haalli kaffaltii mana barumsaa yeroo ammaa baay'ee nama yaaddessa. Ani immoo harka qalleessadha uumaan qabu. Mana barumsaa kanatti waggaa darbee kana mucaakoo akkasumatti barsiifadhee adeemsi barsiisuu as keessa jiru baay'ee natti tole jechuudha. Harka qalleeyyii homaa barsiisatti daa'ima keenya barsiisuu hin dandeenye mana keessa teechisnu fedhii keenya nama firii ta'anii daa'ima keenya asitti barsiifanne. Darare